Seenaa saamichaa addunyaa kanatti saffisa isaatiinis ta'e haxxummaa saamtonni kun itti fayyadaman argames ta'e dhagahamee kan hin beeknee fi harka afaan kan nama qabsiisudha. Miltoowwan sadan gocha akkanaa raawwatan kunneen dhaabbanni qorannoo yakka Ameerikaa guddaan FBI sakandii muraasa keessatti saamuun miliquu kan danda'anii fi baankota Ameerikaa kaabaa wayita saamanatti illee FBI isaan to'annoo jala oolchuuf eenyummaa isaanii adda baasuu dadhabee hanga ammaatti bilisaan jiraachaa kan jiranidha. Amanuuf namatti ulfaatus dhimma saamicha baankii asoosama keessatti kan barreeffame fakkaatu malee haala dhugaa hin fakkaanneen baankota 140 daguganii kan saaman hattoonni kunneen baankii guddaa eegumsi cimaa taasifamuuf Bank of America irraa doolaara miiliyoona 8 saamuu fi kan itti fudhate sakandii 30 qofa ta'uunsaa ajaa'ibaa kan jechisiisudha. Bakka jirtanitti nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu kabajamtoota chaanaalii keenya. Moggaasa maqaa Stopwatch Gang kan qabanii fi haala gocha moortuu fakkaatuun Kanaadaa hanga Ameerikaatti naanna'uun hattoota baankota 140 kan saaman seenessa har'aa keenyaatti isiniin biraan ga'uu fi jaalannee irra waan ta'eef nu waliin tura. Garee isaanii kanaaf moggaasa maqaa Stopwatch Gang baasanii fi gareen kan socho'an yoo ta'u, hiikni moggaasa maqaa garichaaf kennanis sa'aatii ittiin fiigan jechuudha. Moggaasni maqaa kun yookiin moggaasa maqaa Stopwatch atileetonni hedduun dandeettii dhuunfaa isaanii madaaluuf hordoffii taasisuuf fiigicha wayita eegalanitti lakkaa'uu akka eegalu taasisuun akkuma sarara dhumaa ce'anitti immoo battalumatti akka dhaabbatu kan taasisanidha. Miseensonni garee kanaa Pat Michel, Lion Wright fi Stephen Reed jedhamu. Lammummaan isaanii Kanaadaa yoo ta'u, gocha saamicha isaaniitiin kan leellifamanii fi gocha saamicha isaanii kanas wayita raawwatanitti karooratti fayyadaman yeroo asiifachiin jenneen deeggaramanii ta'uun isaanii immoo ajaa'iba nama jechisiisa. Miseensi garee saamicha kanaa Pat Michel bifa bareedinaa gaarii fi garaa kan laafu yoo ta'u, dursaa garichaas ta'e kan tajaajilidha. Lion Wright immoo karoora baasuunii fi malawwanii fi haalawwan ittiin saaman tarreessuun kan beekamudha. Namni sadaffaan Stephen Reed immoo humna cimaa garichaa ta'e kan tajaajiluu fi gocha saamicha isaanii kun yoomii fi eessatti raawwatamuu akka qabuu fi gochi isaanii kunis qalbii namootaa akka hin hawwanne taasisuun saamichi isaanii kun bu'aa qabeessaa fi milkaa'aa akka ta'uu fi gahee isaa kan bahudha. Walta'insa qindaa'aa isaanii kanaanis duula saamichaa isaanii jalqabanii kan xumuran yeroo daqiiqaa tokko hin guunne keessattidha. Kanaanis eentu maal akka raawwatee xiinxaluu fi haala hin danda'amnee fi poolisiinis dhimma kana adda baasee beekuu fi yeroo akka hin argannettidha saamanii kan miliqan. Stephen Reed kan dhalate magaalaa baadiyyaa xiqqoo Maasii Ontaariyoo jedhamtu keessa yoo ta'u, maatii miseensa hedduu jechuunis obboleessaa fi obboleettii 8 qabu keessatti kan guddatedha. Abbaan isaa hojjetaa cimaa fi jireenya maatii isaa deeggaruu fi dafqaan kan bulan yoo ta'u, dafqaan kan bulan haa ta'u malee aadaan naannoo sanaa waan eeyyamuuf dhugaatii baay'isanii kan dhugan turani. Sababii kanaanis maatiin isaanii kun galii gahaa kan hin qabaannee fi haala jireenyaa rakkisaa keessa jiraachuun dirqama ture. Stephen Reed umurii waggaa 18tti araada baalaa sammuu nama adoochaniitti fayyadamuun kan eegale yoo ta'u, waggaa 18tti immoo waan sammuu adoochi isa cimaa meet kan jedhamu fayyadamuu irra darbee meeshaa waraanaa hidhachuu jalqabe ture. Yeroo jalqabaatiifis baankii kan saame umurii waggaa 17tti ture. Haa ta'u malee ijoollummaa isaatti dabalamee duubarratti gareen isaa kun saamicha baankii kana eenyumtuu akka hin beekne gochuu waan hin dandeenyeef hidhaa waggaa 10tti murtaa'ee mana hidhaatti seenus osoo hin turin mana hidhaatti miliqee Pat Michel waliin wal beekuu kan danda'e. Pat Michel immoo maatii amantaa Kaatoolikii hordofanii fi dhaabbata dhuunfaa keessatti hojjetan irraa kan dhalate yoo ta'u, obboleessaa fi obboleettii 6 qaba. Kan guddates magaalaa Kanaadaa rakkistuu fi yakki itti baay'atu Ottawa Princeton keessattidha. Sababii kanaanis Patinis akkuma Stephen umurii daa'imummaa isaatiin gochawwan yakka xixiqqaa raawwachuu fi iddoo walitti bu'iinsaa hundatti nama hin dhabamne ta'e. Kanaanis umurii waggaa 14tti yakka nama miidhuutiin himatamee mana amala sirreessaa guddattootaa akka seenu godhameera. Mana hidhaa kanaa ture erga baheen boodas sirreeffamuu fi barachuu kan hin dandeenyee fi gocha kana dhiisuu didee namoota irratti miidhaa adda addaa geessuutti fufe. Miseensi sadaffaan garichaa immoo Lion Wrightdha. Haalli guddinaa fi amalaa Lion Wright kanneen irraa addadha. Lion Wright kan guddate haadha isaa waliin yoo ta'u, tamboos ta'ee dhugaatii gonkumaa kan hin fayyadamne yoo ta'u, yeroo halkanii isaa waa'ee seenaawwan durii dubbisuun yookiin televezyiinii ilaaluun yoo ta'u, haala guddinaa gaarii kan qabu ture. Lion Wright Michel waliin kan wal bare. Michel konkolaachisaa konkolaataa guddaa ta'e kan fe'e sana wayita buusuttidha.
naannoo mana kuusaa sanatti immoo laayin giraat iddoo sanatti yeroo isaa dabarsaa waan tureef bubbulaa walitti dhiyeenyi isaanii cimaa wayitaa dhufetti Misheel gocha yakka isaatii fi laayin filate. Ga'een hojii laayin raayit kan ture waraqaa tarree fe'umsaa sana ibsu jijjiiruun Misheeliif kennuun bu'uura waraqaa jijjiirameetiin immoo mana kuusaa kana keessaa meeshaa baasuun dhoksanii gabaa gurraachaaf yookiin bilaak maarketiif gurguruun waggoota muraasa gocha isaanii kana kan itti fufan yoo ta'u gocha hannaa xiqqaa irratti hirmaachaa turani. Lamaan kunneen haala kanaan erga turanii booda ture miiltoon isaanii Steven Reed isaanitti makamee garee saamichaa cimaa moggaasa maqaa Stop Watch Gang kan hundeessan. Gareen kun erga hundaa'ee booda hanga meeshaa mana kuusaa kanaa baahuu fi gurgurtaa isaa dabaluun maallaqni argatan guddachaa wayita dhufu akkasuma muuxannoonii fi bu'aa qabeessummaan isaanii guddachaa dhufe. Moggaasni maqaa garee isaanii kan kashlabbootaa ta'us gareen kun kan beekamu garuu gocha shororkeessummaan osoo hin taane walitti dhufeenya tasgabbaa fi amala gaariin ture. Garee kana kaan irraa adda isaa kan taasisu garuu kaayyoo isaanii milkeeffachuu fi gonkumaa duubatti kan hin jennee fi gara saamicha baankiittis ce'anii galmi isaanii akka dhugoomuu fi amalli isaanii kun bu'uura guddaa qabataa ture. Miseensonni garee kanaa saamuuf baankii ijoo isaanii keessa gashatanitti wayitaa seenanitti kaan hedduu akkuma godhan meeshaa waraanaa baasanii hojjetotaa fi maamiltoota ukkaamsuun osoo hin taane fuula kolfaan guutameen hojjetaa nagaa erga gaafataniin booda gara gocha isaanii muummeetti ni seenu. Saamicha isaanii kana erga xumuraniin booda eessa buutee fi faanni isaanii akka hin beekamnetti naannoo sana ni miliquu ni badu. Yeroo tokko tokkos gargar faca'anii ofiis ni jijjiiru ture. Taatee haala akkasiin tokkootiin laayin raayit gara Ameerikaa deemee waan tureef kophaa kophaa isaanii sosocho'aa turanii magaalaa bareedduu Filooridaatti walitti deebi'an. Gareen kun irra deebiin guutuu ta'uunsaa araada maallaqaa fi guutummaa isaanii battalumatti guuttachuu osoo hin taane karooraa fi tartiibaa gadi fageenya qabuun saamicha addaan hin cinneen kutaalee biyyattii Saan Diyaagoo hanga Ariizonaatti jiranitti baankota saamuu fi karoora baasuun baankota duwwaatti hambisuu itti fufani. Gareen Stop Watch Gang saamichi baankii guddaa fi milkaa'aa yeroo jalqabaatiif raawwate Bank of America irratti ture. Yeroo sanatti kan saaman doolaara 300,000 yookiin hanga sharafa biyya keenyaa ammaatiin birrii miiliyoona 8 yoo ta'u yeroon isaas fulbaana 1980 ture. Saamichi qorannoon deeggaramee ulfaataa akkasumas bu'aa qabeessa kan ture kunis balaa guddaa isaanirra buusee ture. Balaan kun kan dhufe poolisii irraa yookiin qaama seeraa irraa osoo hin taane Otawaa Kanaadaatti kan beekanii fi nama gocha yakka meeshaalee hatamanii kan bituu fi gurguruun irratti hirmaatee kan ture Hollingworth nama jedhamu irraati. Namichi kun miseensota garichaatii fi meeshaalee waraanaa dhiyeessuun fi meeshaalee hatamanis dhoksuudhaan isaan gargaaraa kan turedha. Namichi kun wanta sammuu adoochuu meet jedhamu haala olaanaan fayyadamuu fi gurguruu erga eegaleen booda gocha of eeggannoo hin qabneen raawwachuu waan jalqabee fi shakkiidhaan nama isaa sakatta'uu fi itti dhiyaate ajjeesee reeffa isaa wayita darbatee gatu namoonni arganii ragaa kan itti bahanii turee fi yakka biraatiinis himatamee turenis wabii doolaara 80,000 nama isa baasise guyyaa 60 keessatti siif kaffalaa jedhee hanga yoonaa barbaadamaa kan turedha. Namichi kun gareen Stop Watch Gang naannoo Saan Diyaagoo akka jiru beeka waan tureef isaan dabarsee kennuu fi FBI waliin dudubbachaa akka jiru dhaga'amuun isaa balaa guddaaf isaan saaxilee ture. Hollingworth gochi haalu isaa kun dhimma gonkumaa uumamuu hin qabu ture jechisiisan keessaa tokko yoo ta'u miseensota Stop Watch Gang irratti naasuu olaanaa fi rakkoo walamanuu kan fidee turedha. Dhimmi kun gurra FBI yoo gahe immoo maqaan fi beekamtiin gonfatanii ture Kanaadaa qofatti osoo hin taane Ameerikaattis biyyee nyaachisaati. Miseensonni garee kanaa sadan of dagannaan kan hin beekamne kun nama of jaallatuu fi haaluun rakkoo keessa galanii turani. Ameerikaattis taanaan akkuma ta'anii saamicha tokko erga raawwataniin booda achi butiin isaanii dhabamsiisuu fi dandeettii kan qabanii fi gocha isaanii kana bu'uureffachuunis kitaabonni fi fiilmiiwwan hedduun akka qophaa'anii fi sababa ta'ani. Seenaan garee kanaa qabiyyee asoosamaa waan qabuu fi namoonni hedduun akka jaallatan ta'eera. Gochaan guutamuu isaa kan itti aanu beekuu fi kan nama gumchaasisu dhumarrattis rakkoo tokko malee miliquu fi achi buteen isaanii dhabamuun hundi isaanii muuxannoo jireenyaa dhugaa asoosama barreeffame waan fakkaatuuf kan dhaga'uu fi odeeffannoo dabalataa akka fuunfatu ni taasisa. Fakkeenyaaf buufata xiyyaara Otawaa Kanaadaa bara 1974tti gochi saamichaa warqii raawwatan akkaataan saamicha isaanii hanga idil addunyaatti dubbii ajaa'ibsiisaa ta'ee tureera. Buufanni xiyyaara Otawaa imaltoota dhufanis ta'e deeman hedduu kan keessummeessu waan tureef akkasumas dabalataan warqii kiiloogiraama hedduun
kaargoodhaanis ta'e konteeneraan kan itti naanneeffamus ture. Gareen kun bara 1974tti gocha raawwii karooraan ariitii fi haala qindaa'aa ta'een saamichi raawwate namoonni tokko tokko daayirektaroota Hooliwud kan tuffachiisee jechuudhaan dubbachaa turan. Gareen kun saamicha warqee kana wayita karoorfatu warqee kana saamanii miliquuf qofa osoo hin turre. Haa ta'u malee sosochiin isaanii kun haala milkaa'aan xumuramuu qofa osoo hin taane namni tokko osoo isaan hin beekin osoo hin qabamin akkaataa ittiin miliquu fi mala gadi fageenya qabus baasaniiti kan qophaa'an. Kana raawwachuufis dursa gahee isaanii addaan qoqqoodachuun hundumti isaanii uffata addaa yookiin yuunifoormii hojjettootaa uffachuun wal fakkaatanii erga sirriin booda karaa seenaa fi bahaa sa'aatii hojjettoonni wal jijjiiran sa'aatii balalii fi qaawwaawwan eegumsaa erga qorataniin booda haala qindaa'aa fi wal dubbisuutiin saffisaan konteenara warqiin itti argamu fudhatanii kan itti badan ture. Miseensonni garee kanaa ofitti amanamummaan qabanii fi akkaataan waliin haasa'anii diraamaa fakkaatu kun bu'aa qabeessummaa isaaniitiif gahee guddaa gumaacheera. Saamichi kun girgirrii tokko malee miidhamoo osoo hin taane gufuu tokko maleen kan raawwatame yoo ta'u, miseensonni kunneen akkuma meeshaa mataa isaanii fuudhanii deemuutti mooraa buufata xiyyaara kanaa wayita bahan ofitti amanamummaa guddaan yoo ta'u, erga bahaniin booda garuu akkuma barametti battalumatti bittinnaa'anii achi buutiin isaanii dhabame. Hangi warqee hatamee haalli ittiin saamamee biyyoota Kanaadaa fi kanneen birootti ijoo dubbii olaanaa fi ajaa'ibaa ta'es ture. Akkaataan raawwii saamichaa baankis yoo ta'e osoo Kanaadaa jiranis ta'e Ameerikaa erga dhufaniin booda qindaa'ummaa fi bu'aa qabeessummaatiin baay'ee jajamaa kan turedha. Keessumaa immoo waldhabdee fi miidhama qaamaa irraa bilisaa waan tureef garee kana gareewwan biroo gocha wal fakkaataa irratti hirmaatan irraa adda isaan taasiseera. Keessumaa Saandiyaagotti saamichi Baankii of Ameerikaa isaanii sun ariitii olaanaan wanti uumamellee adda baasuu fi hanga nama rakkisutti raawwatamuun isaa hojjettoonni baankichaa mataa isaanii akka qabatan taasiseera. Qaamolee seera kabachiisaniif immoo keessumaa FBI fi dhukkubbii mataa fi hojii manaa furmaata hin qabne ta'ee darbeeraa fi miseensonni Stop Watch Gang saamicha baankii Saandiyaagoo osoo hin raawwatiin duratti of eeggannoon karoora erga baasaniin booda raawwachuuf guyyaa itti murteessan fulbaana 23 bara 2008 irratti gara baankichaatti deemuun sa'aatii isaanii erga sirreessaniin booda haala ofitti amanamummaa guddaatiin gara baankichaatti seenuun maallaqa hanga danda'an fudhatanii eenyumtuu maaltu akka uumame osoo hin beekin yeroo daqiiqaa tokko osoo hin guutin saamicha isaanii raawwatanii baankichaa bahuun akkuma beekamutti achi buuteen isaanii dhabameera. Gareen kun yeroo muraasaaf of dhoksee erga tureen booda Kaalifoorniyaatti saamicha baankii bu'aa qabeessa ta'e haala wal fakkaatuun kan raawwatee fi gocha ajaa'ibaatiin raawwachuun riikardii isaanii ofuma fooyyessaniiru. Gochi isaanii abjuu fakkaatu kun garuu dhaabbilee seeraa keessumayyuu FBI xiyyeeffannoo guddaan hordoffii cimaa akka taasisu kan godhe waan tureef hojii dursaa godhatee miseensota kana adamsuu jalqabe. Hordoffiin cimaa FBI immoo jalqabbii dhumaa garichaatii jechisiisuun waan danda'eef furmaata tokko barbaaduun dirqama ta'e. Magaalaa irraa bahee kan argamu bosona namni tokko shakkuu hin dandeenyetti deemuun fageenya dheeraa gidduu isaaniitti uumuun mana adda ta'e mukaan marfamee jiru naannoo baadiyyaa Ariizoonaatti kireeffatanii ji'a tokkoo fi of dhoksanii turani. Haa ta'u malee naannoon itti dhokatan agartii fi adamsa FBI irraa isaan dhoksuu hin dandeenye ture. Dhukkubbii mataa kan itti ta'e FBI yakkumtoota kunneen bakka itti dhokatan sirrii ta'e qorachaa kan ture FBI humna namaa gahaa ta'e iddoo kanatti bobbaasuun gaafa guyyaa onkololeessa 30 deemuun Leon White fi Stephen Reed miidhaa qaamaa tokko malee to'annaa jala oolchuu kan danda'e yoo ta'u, dursaan garichaa Patty Mitchell duula FBI kana jala miliquu danda'eera. Miliqee achumaan baduu danda'u baatus waggoota 2 guutuu fi ija FBI irraa badee ture. Waggoota 2 kunneen keessatti garuu gocha saamichaa fi wantoota isa saaxilan irraa of daangessuun jireenya of eeggannoon qabuu fi sodaan guutamee jiraachuu dirqama ture. FBI gama isaatiin miseensota garichaa lamaan kana qabuu isaatti osoo hin gammadin akkasumas osoo hin dagatin guutuu Ameerikaatti hordoffii fi barbaacha isaa cimsee waan itti fufeef dhumarrattis dursaa garichaa ajaa'ibaa dubbatamee hin dhumnee fi Patty Mitchell qabuu danda'eera. Patty Mitchell qabamuun isaa immoo sosochii fi gocha garichaa asoosama fakkaataa ture dhuma kan taasise yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun sadarkaa olaanaan gocha saamichaa baankii raawwatamaa tures haqamuu danda'ameera. Miseensonni garichaa sadan sosochiiwwan ajaa'ibaa fi hojii qindaa'aa isaaniitiin erga to'annoo jalaa oolaniin booda
manneen hidhaa adda addaa keessa akka turan kan taasifame yoo ta'u, mana murtii dhiyaatanis himannaan isaanii wayita dhaga'amus waa'een gochaa dhuunfaa isaanis ta'e gariin raawwatanii ibsamaa ture. Manni murtichaa Paatii Misheelii fi Liyoon Waayitis tokkoon isaanii waggaa 17 akka hidhaman kan itti murteesse yoo ta'u, Misheel garuu warqii hatame harkatti qabee waan argamee fi dabalataan waggaa 3 akka hidhamu murteesseera. Steven Reed garuu saamicha warqii buufata xiyyaaraa Ottaawaa erga raawwateen booda gara Ameerikaa wayita deemetti yakka biroo raawwateen adabbii waggaa 10 itti murtaa'e osoo hin xumuriin miliqee waan tureef miiltowwan isaa irratti adabbii waggaa 17 itti murtaa'een dabalataan waggaa 10 mana hidhaa akka turu taasifameera. Seenaan hattoota ajaa'ibaa kun garuu asirratti kan dhaabbate miti. Mana hidhaatti turtiin isaanii kan nama ajaa'ibsiisuu fi adda ture. Liyoon Waayitis haala nama dinquun mana hidhaa Ottaawaatii miliqee naannoo galaanaa aduun itti baatu Floriidaa deemuun qaamolee seeraa kabachiisan kan Kanaadaa jechuudha akka nahanii fi leeyyaan taasiseera. Steven Reed fi dursaan garichaa Paatii Misheel garuu haala rakkisaa mana hidhaa keessaa dandamatanii amalaa fi haxxummaan jiraachuutu dirqama ture isaaniif. Steven leenjii ogummaa rifeensaa barachuu keessaa seenuun beekumsaaf kabaja qabu waan mirkaneesseef kutaa eegumsi gadi aanaa itti taasifamutti itti jijjiiramuu kan danda'u yoo ta'u, Paatii Misheelis amalaa fi naamusa gaarii agarsiisuun innis ji'a 6 booda gara kutaa eegumsi gadi aanaa itti taasifamutti jijjiirame. Amantaan namoota lamaan kunneen irratti qaban guddachaa waan dhufeef poolisii mana hidhaa tokko waliin gara magaalaatti akka bahan taasifamaa waan tureef guyyaa tokko mana rifeensaatti karaa duubaatiin Steven Reed miliqe. Ji'a 3 boodas gara mana hidhaa Paatii Misheel jirutti deemuun Paatiin dhibee onnee qabaa sababii jedhuun hospitaala ciisee ture keessaa akka miliquu taasiseera. Haa ta'u malee hordoffiin poolisii cimaa waan tureef dhokatanii hafuu waan hin dandeenyeef ammas qabamanii gara mana hidhaatti galanii. Wanti hundumtuu jalqabbii akkuma qabutti xumuras qaba waan ta'eef Steven Reed mana hidhaatti hojii rifeensaa isaatti fufuun dabalataan meeshaalee muuziqaa hojjechuu baratee bara 2014tti mana hidhaatii erga baheen booda hojii isaa kanaan galii argachaa jiraachaa jira. Paatii Misheel immoo mana hidhaatti seenaa jireenyaa dhuunfaa isaa kitaabaan barreessee kan maxxanse yoo ta'u, bara 2007tti kaansarii sombaatiin umurii waggaa 64tti manuma hidhaa kana keessa osoo jiru boqoteera. Gaaffiin jiru Liyoon Waayitis akkam ta'e kan jedhudha. Saamicha Ameerikaa hanga Kanaadaatti raawwataniin doolaara miliyoona 15 olii fi warqiin kontiinara tokko hatan akkasumas iccitiin dhoksaniiru kan jedhaman keessaa Liyoon Waayitis eessa buutiin isaa maaliif hin beekamne? Kun hundumti wayita raawwatamutti ofiisaa dhoksee hanga ammaatti achi buutee isaa dhabamsiisee bara dargaggummaa isaatti doolaara kuufatee baasaa jiraachaa jira kan jedhu tilmaama namoota hedduu ta'ee ammas akkuma ajaa'ibsiisetti itti fufeera. Chaanaalii keenyaan osoo dhiyaate yookiin beeknee kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabskraayibii fi sheer gochuun chaanaalii keenya kanas namoota biroo bira akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabskraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isiniif hawwina.